happy birthday ya biyana ra malinta Nasraa Gursum waggaa 82 maannoo waggaa 28 kabajaa jirti maasha Allah. barbaadeetu akkas ta'aa jirti isheen malee Sa'idaanii sin barbaadu deeminarraan jedheen. Masaanuun lamman kun akkuma argitan wal bira dhufaniiru. Diraamaan jaraatti fufee jira. waan isin jettan nun godha maali? Viidiyoo waraabuun ni dhiifta. Viidiyoo maaliif egaa? Viidiyoo nan hojjedha garuu muuziqaan hojjedhu malee. Zeddoon laayivii irratti Ustaaz Muhammad Bayaanii na fuudhaa jettee kadhataa jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu. Jiruun jireenya afiyaan barumsi Ramadaanni soomni akkamiin isin jedha isin biraa harragaa kunoo 4 jedhanii jirra. Fiigaara miti atu yaannuuni. Egaa har'as viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo baarsoo viidiyoo Ramadaanaaf ta'u. Anis isin yaadeera isin na yaaddaniittu. Akka tokko yaaddoon jabaatteetti walirraa baduun jabaatteetti. Yaa Ramadaanaa gama argi qoqophaa turre. Harragaa viidiyoo kabiraati walitti deebinee jirra. Ishqiin akkam ashaqamaara. Ramadaanni kun akkam hima daamqama mo'achiisnoo akka tokko isin ittiin mo'ojiin hin baay'atanatti fakkaata yeroo Ramadaana kana Rabbi isin gargaaru jecha kun harragaa walitti deebinee jira. Anyway amma ta'e Ramadaana kana walirraa baduurra warri hamma dandeessaniin miskiinota gargaaruu barbaadan warri immoo Qur'aana tamirii garaagaraa bittanii masjidaaf kennuu barbaadan ijoolleenis waan akkasii irratti na dubbisaa turanii amma ta'e viidiyoo irratti hojjedheetan dandeessanii yoo Rabbi nu gargaare yoo hordoftoonni keenya gaa eeyyamamaa ta'an gargaarsa garaagaraa miskiinota gargaara waliin kairii hojjanna jedhee yaadee ture. Namni tokko na gaafatee ture yoo waan akkasii jalqabde natti himi jedhee ture. Warri waan akkasii yaaddan egaa bilbila kanaan teelegiraamiidhaan waastaappiidhaan iimoodhaan na haasofsiisuu dandeessu. Inshaallah waliin taanee Ramadaana alanaa miskiinota gargaaraa kairii waliin hojjanna isiniin jedha. Tamirii garaagaraa bitaa yoo masjidaa geessu ta'es Qur'aanas yoo ta'e kun natti maati keessoodhaan natti maati walumaan hojjanna isiniin jedha inshaallah. Miskiinota baay'ee jiru wallahi kan akka itti faxaran dhaban baay'eetu jiru. Kanaafuu haasaa isin ittiin dheeressu isinis beektu jedhee yaada yoo jedhatti kana keessa khayriin jajjabeeffannee kan keessatti xiqqoon ulfaata haasaa isin ittiin dheeressu gara viidiyoo. Waggaa torbaa qabee namuma jaatama takkaa gadin taa'u fardin namaafama isinitti hangalaa bootaan na argama. Bota guddaa miti amma ciisana ma abshinaan jedha yaa mootii ala shamsu jaatii miti bakkeen daffanaa ma madiinaan numnaan yaa sayyidii arwalikwaan ilaa ammasu mala gaa Shamsu caatii fidda fiti shamsu dafi caatii fidda ani nagala amaala daati nasfulamiin akkasii wayin beeku an durre akka tokko waan hin beeku itti fakkaate laala sargiidha wanta hariin kun isinii bitameenaan Fooduu didduu isin fooduu didduu. Ayo jumpa nih. Mana qajeelchuudhaaf qodaa gadi babbaasne naan jedha. Mana qajeelchuudhaaf qodaa gadi babbaasne naan jedha. Biyyee isaa tadaraan akka sargiidha. Qodaan adiin yaa Rabbi akkas nuun gootuugaa. Yaa Rabbi silaa bor fuuna bor Ramadaanuma kana keessa. Akkasi jira kun obbo. Family, happy birthday ya biyana ra malinta ibibin kabachiisu jira hiriyoota illee qabu family na bira jirani ani waggaa meeqa baqattummaa irraan ture hanga kaanis qabsoo irraan ture ammaan biyya
tana dhufeeti koo ifa argadhe yeroo jalqabaan happy birthday kiyya godhadhe guys family kophaan jira wallaahi laazim alhamdulillah gaa rabbiin akka fedhe qaba happy birthday Nasraa too yaa bareedduu too takkittii too miskiintii too hilwa yaa jamiila sana hilwa yaa kaliila. Akkuma asirratti argitan egaa Nasraa Gursum maasha Allah Nasraa Gursum baga waggaa 28 geesse jechuun baga waggaa 28 geesse mabruuk. Namoonni tokko tokko kanarratti maal jedhaaru? Atiif koomentii hin laaltu waan kanaaf. Koomentii argaa jira bara annas na dogongorsiisu. Amma isaanii akkana anaatu wallaale jechuudha. Yalla, honola. Ante? Ammaan tana ka ammaa laaleeyye. Nabira akkasuma fakkaata isin bira malee. Guyyaa Oromoo 82 godheen umriin kee Miti laa, kaameraa. Gamu manta. Honola, amma la. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah video Facebook fi YouTube TikTok jirti akkam sirree isaanii. Wayeroo madhabee qabu manta. Bar sirree sigaan ati fakkaalummaa fi ani haabatu. Wallahi jaamee wallahi manta wallahi. Amma namni kophaa jiraachuun akkana taala wallahi maajii agartee. Wallahi rakkoo keessan jira. Kaddeeta namni gastii si gubu bira ol beelleen sitti himu beekaatu mataa si qofla malee. Namni kun guutuu. Habarsoo fa'aa argeen ture bar. Habarsoo fa'aa argeen ture garuu ijoollee hedduu barreesse waan qoosaniin se'aa ture. Bakka ammaan tana bar. Wanta yaa Oromoo wallahi rabbuma guyyaan naffadhe. Rikardi mati Raaseen gisee si wallahi amanuu diddeera. Wayi rikardiina godhanii fi. Rikardiin nu ati nama 500 fi waa keessa hidhamteetti. Reefu nama kumaan fi nama 900 maali bara godhan boo. Dubar ani hin beekne gaafuma nuti gaafa. Nasraan Gursum gudii taate kunoo waggaa 28 an jettee waggaa 82 kaawwattee waggaa 82. Nasraan kun isuma dhuguma Nasraan kun waggaa meeqa taate? An akka kootti waggaa 38 waggaa 50 jechuun an beeku laan hin beeku. Mee akka keessanii koomentii jala ka'a. Ayi eeruma dhabeette isin ibsa 82 gootii kaate. Ni dandeessa ayyee. Ni nofada. Waan isin jettan nun godha maali? Guututti ni dandeessa. Akkamittan dhaba ni nofada maali? Viidiyoo waraabuu ni dhiifta. Viidiyoo maaliif egaa? Viidiyoo nan hojjedha garuu muuziqaan hojjedhu malee. Ustaz? إن شاء الله شباب لما ولدت فجارة جاني الحمد لله رب العالمين فممكن ربي ولدت استغفر الله العظيم يرن إنا لله وإنا إليه حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله اللهم استرنا يا رب لا أنتم مسلمين يا الله. Zeddoo Jimmaa akkuma argitan Zeddoon Ustaaz Muhammad Bayaaniin isinitteen eerumaa viidiyoon dhiifte naan viidiyoon dhageessaniitu achumaan dhiisanii kutani. Hamma atu maasiin booniyyeen atuu isin akka barbaadde taatu dhiisuu diddanii mucaa kana buskutii kana ofiisinii kenninaan akkam
Intaatanusin isuma dhuguma intaatanusin. Ani isinitti aareeraan. Takkaa dhageessanii ilmoo viidiyoo haadhaa laaltee maraatte. Biyya fagoorraan seenaa yookiin nama alagarraan seenaa nama Oromoo nama yooniin amma isiniif hime isinillee hin beektanirraa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum akkamitti jirtan? Waan sooshaal miidiyaan miidhaa guddaa nama keenya irratti geessa keessa. Fakkeenyaaf viidiyoo nama wayiitu jira dubartii wahii Oromoodha. Dubartii wahii san ishii qullaa dhiiraa wajjin jirtu namni wahii waraabe. Namnummaan badii waliin dalage san ishii waraabe. San boodarra fuudhanii nama birootti ergan viidiyoo san. Namni san ilmoo dhiiraa qabdi. Namni san ilmoo 3 moo 4 qabdi. Ilma dhiiraa hara dardaraa amata 15 akkanaa qabdi. Ilma ishii san garsiisan viidiyoo san. Mucaan san eeva viidiyoo haadhaa laalee harka haadhaan jibbite kaffaa talamaffaa sammuun tuqamte istiil hanga ammatti mucaan sammuun isaa fayyaan qabdu nama yoon amma isiniifillee himi isinillee hin beektan hagana hunda miidhaa nama keenya irratti geesse miidiyaan hagana hunda namni keenya wal hassadee hagana hunda dhiibbaa wal irratti geesse jechuudha. Soo saniifuu piliis hanga dandeessanitti waan akkanaa yeroo agartan yoo diilee gootan maal qabdan ilmoo ishiidhaa agarsiistanii ilmoo jalaa maraachuun maal faayidaa isinii qaba isinis hanga dandeessanitti waan san ilmoo efa qabaattanii ilmoo teessanii jaatii waan akkasii viidiyoo fi kana dalagurraa if qusaddaadha amma bakka kanatti agarsiisesantu badii qabamoo haadha waan kana dalaydee badii qabamoo nama viidiyoo kana waliin dalagee ilmoo agarsiisetu badii qaba. Salaamu alaikum nagayaan tura. Yeroo kana keessa wanta akkasii baay'atee jira. Yeroo kana keessa wanta akkasii baay'atee jira. Rabbi nu eegu rabbi sin eegu. Please waan akkasii irratti waan akkasii irraa of eegaa. Wanta akkasii baay'atee jira. Biyya keenya keessattuu baay'atee jira. Dubartoonni shamarran biyya Arabaa jirtan wanta akkasii baay'ataa jira beektu of eeggadhaa. Rabbi sin eegu. Waanuma akkasitti hin galinaa. አንቺ እዚህ ጋር እየሆንሽ እንዳለሽው ሱመያ አትሆንም ወይ? እዛ አትናደድም? አትቃጠል? ብቻዋን እንደዛ ውሃ ለውሃ እየሄደች እንደ ቤት ኪራዩን ምኑን እቃ ተሸክማ ልጆች ተሸክማ ፈልጋ ነው በርባዴቱ አከስታ ጅርትሺ ማለ ሰኢዳኒ ሲንበርባዱ ደሚነራ እንጀኔ አመስታናን ሞ ሰኢድ ኢቲአሬ ጅራሺ ጅቤር ይጆሌሳ በርባደ ሰኢድ ሺ ጅቤር በቃ እሷን ጠልቷታል ሰኢድ። የምርሽ ነው? በምን አውሽ ነግሮና አፍ አውጥቶ ነግሮሻል ሰኢድ? እኔ እሷ አስጠልታኛለች ብሏል። በቃ እኔ እሷ እንደዚህ ካረገችኝ ከሀገር ወደ ሀገር እንዲህ ካመላለሰችኝ እኔ ልጆቼን ላግኝ ከሷ ላይ ምን እሰራለሁ በቃ ብሎሻል? እንደውም ልጆቹን ይዤ እመጣለሁ እሷ ትቅር ብሏል። እኔ ደግሞ የምፈልገው ሱመያን ይዞ መጥቶ ታርቀው ልጆቿን እራሷ ታሳድግ። እኔ ልጆቹን አላሳድግም እንዴ። እሱ እኮ ግዴታሽ ነው። እናት ያያለች ነው የምንቤት ነኝ። ካፈቀርሽው ግዴታሽ ነው። ካመጣው ይቀራል ብለሽ ካመጣ ይቀራል። ኧረ እኔ እሷ እንደው ነው ጸሎት አደርጋለሁ ዱዓይ ነው ማረገው እንድትገኝ። እኔ ምን ከልጆቹ ላይ ምን አለኝ? ሜ ዋይ ጃለል ሀሴ ጃለልቲ ማል በርባዳ ሱመያ ሐሳቧ ምን እንደሆነ እኔ ግራ እየገባኝ እኔ እኮ አሁን ምን እንደማስብ ታውቃለህ? እንደ ውስጣችንን ራሱ ነው እኮ እንደ ብገለኝ ራሱ እኮ ነው ያለ። እኔ እኮ ወደ ውጪ ስወጣ ራሱ እኮ ሰው እንዴት ስውር ይላል አንተ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ። እሷ ካለችበት ነገር ነው። እኔ አልወረደልኝም። እኔ የምትናገሪው ነገር በሙሉ አዩአለሁ። ምንም ሊወርድልኝ አልቻለም። ማለት ለምን መሰለሽ? እውነታውን እያወቅን እውነታ እንደ ውሸት ነው የማወራው። ውሸት የማወራ ከሆነ እዚሁ ጋር ውሸት አምነበ ቀዳዳ ነው አንተ ሲጀመር እንዴት አለ ጀመር አንተ እኔ እንዴት አልሽ? ዛሬ ወጣክ እቺ ልጅ እንደዚህ ያረጋችኝ ብትለው ቀዳዳ አንቺ አዩ እያሉኝ እኮ ነው። ከደበደብ ወርውረው ከመቱኝ በኋላ ያስደረገችው ብላችሁ ተናገሩ ብላ በቀጥርስ አዩ እኔ ላይ ለምን ትቀጥራለች? ሱመያ ለምን እኔ ላይ ትቀጥራለች? አማን ከሰን ጀተኒ ወል ብረ ዱፍተኒ ኮኖ አዩን ንቃብ ፈቴ ሱመያን ንቃብ ፈቴ አዩ በረቴሴ አገፈታታ ከነማ ኦሮሚፋን ቤክኔ ይቻል ከነማ ማሪፈም bareedduu jirtu wallahi yuutuubiin kun akkam hojjetamaara sirriitti egaa viidiyoo irraa qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan immoo koomentii jalanaaf kaa'uun dagatinaa waanuma ramadaan kana keessa isiniif hojjannullee tokko koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa isa jalqabaatti jenne immoo akka hin daganne hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show bye.